Ashama akkam jirtu maatiin chaanala keenya barnoota keenya guyyaa har'aatiin formations of double bond kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee covalent bondii types of covalent bondii kan waliin ilaalledha. So barnoota darbee kan hin ilaalle viidiyoo yeroo darbee linkii isaa description jala argachuu dandeessu jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee namoota baay'ee bira akka goof like gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. So barnoota keenyatti yeroo dabarru formations of double bond. What is formations of double bond? So as we know, double bond is formed when two atoms are share two pairs of electrons. So double bond yeroo baay'ee kan inni uumamu covalent bond yookaan double bonding kan inni uumamu yeroo kamidha jechuudha. Hydrogenidhaa fi oxygenii gidduutti kan uumamudha jechuudha. So this the oxygen molecule would have a good examples of double covalent bond formation. So atmospheric air consists of 20% of living life-giving is also, as we know, it is what oxygen percent in the oxygen qilleensi nuun fayyadamnu maalidha jechuudha. Oxygenidha. So oxygen is a group 6 element via electron valence is what 6. So each oxygen atom requires what 2 electrons to fulfill what octet rule. So seera saddeettantoota guutuu fi oxygen kun electron meeqa barbaada jechuudha. Lama barbaada jechuudha. So the process of forming of double bond is involved is what sharing of electrons or two pairs of electrons between the atoms involved. So during this, it is creates strong stable bond that is results of the what formations of double bond. So yeroo kana yeroo octet rule guutuudhaaf jedhu kana maaltu ta'a jechuudha. Stably uuma jechuudha. So the two oxygen atoms therefore need to share 2 electrons each. So they could attain only nearest noble gas electronic configuration like neon. So barnoota yeroo darbee keessatti ilaalleerra jechuudha. Helium irraan kan hafe gaazota luujii kan ta'an hundi isaanii warreen akka kryptonii warreen kuni maal ta'u jechuudha, stable ta'u jechuudha. So since two pairs of electrons are shared between two oxygen atoms in oxygen molecule, such types of bond is known as double bond. So salphaatti two pairs of electron in share gaafa ta'u atoomonni akka kana yookaan moleculeonni akka kana maal jedhamanii waamamu jechuudha, double bond jedhamanii waamamu jechuudha. Two pairs of electron gaafa jiraatu jechuudha. For example, in the formations of ethene yoo fudhanne ilaalle two carbon atoms are formed what double bond by what sharing of pairs of electrons. So as a result of this, the structures of ethene is, as we know, H2C double bond CH2 actually. So this sharing of electrons are what creates what a strong bond between the carbon atoms and the resulting of molecules as double bond between the carbon atoms. So for example, the other example is oxygen. So oxygen illee haala kanaan fuun ilaaluu dandeenya jechuudha. So the 4 pairs of electrons that do not participate in bonding and are situated on the two oxygen atoms in oxygen are lone pair of electrons. So simply double bond fudhannee ilaaluu dandeenya warreen akka ethene fa jechuudha. Ethene fudhannee gaafa ilaallu ethene C2H4 dha jechuudha. So yeroo kana kaarbeeniin elektiroonii C2H4. So two carbon atoms are what form a double bond by sharing of what two pairs of electrons. So as yeroo kana structure isaa maal ta'a jechuudha, H2 yeroo pairs H2 C double bond CH2 ta'a jechuudha. CH2. So kaarbenii lama qabna, hydrogenii afur qabna jechuudha. So haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Simply double bond is what it is
formed when two atoms are share two pairs of electrons. Double bonding kan inni uumamuu danda'u yeroo atomonni lama pairs of electronii lama share gaafa godhan jechuudha. So yeroo baay'ee kan inni uumamu immoo eessa gidduuttidha? Kaarbenii lamaa fi atomii kaarbenii lamaa fi yookaan immoo kaarbeniidhaa fi oksijiinii gidduutti kan uumamudha jechuudha. So processing kun maaliinidha jechuudha? Double bonding kan uumamu pairs of electron between atomi gidduuttidha jechuudha. So oksijiinii illee akkasuma fudhannee ilaaluu dandeenya. Toppikiin itti aanu formations of triple covalent bond. Triple covalent bondiin immoo kan inni uumamu akkuma maqaa isaa irraa argamu sadii jechuudha. So it is formed when two atoms are shared three pairs of electrons. So sadii yeroo pairs of electrons sadii jiraatu electronii sadii pair of electrons jiraatu. So these types of bonds are what strong and it is commonly found in what nitrogen, carbon such as acetylene warreen akka kanaa keessatti argamu jechuudha. So walumaa gala formations of triple bond jechuun maalidha? Kan inni jiraatu yeroo electroniin tokko yookaan atomonni lama pair of electrons sadii share waliif godhanidha jechuudha. So the process of forming triple bond involves the sharing of three pairs of electrons between the atoms involved in the triple covalent bond jechuudha. So these creates are this be strong or very strong stable bond as a result of the formations of triple bond. So the results of this bond pair of electrons is formed triple bond. So fakkeenya yoo fudhannee ilaalle warreen akka nitrogen gaasii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo acetylene, the other example is acetylene. So it is two carbon atoms form triple bond by sharing of three pairs of electrons. Triple covalent bondini maal jechuudha? Three pairs of electronidha. Akkasumallee strongidha jechuudha. Baay'ee ciccimoo kan ta'anidha. Akkasumallee kan isaan keessatti argaman baay'inaan nitrogen gaasii fi kaarbenii kan ta'an warreen akka acetylene warra ta'an keessattidha jechuudha. So nitrogen is a group of Va element group 5 jechuudha. So it has 5 valence electrons jechuudha. So nitrogen exists molecular form which will not be stable otherwise. So nitrogen form it is not exist molecular form which is not stable. So this stability could be achieved by filling the octet room. So to do each nitrogen atom shares 3 electrons. So kundisuma mandu bacha jechuudha. So walumaa gala triple covalent bonding kan uumamuu danda'u bifa kanaadha jechuudha. Kan inni uumamuu danda'u 3 pairs of electrons jechuudha. Triple covalent bond is formed when two atoms are share 3 pairs of electrons. So during these types of bond, it is strong or QT strong as well as it is found in molecules such as nitrogen and acetylene. So acetylene jechuun maalidha? Formula H2 jechuudha. So C2H2 is acetylene. So kanaafi nitrogen gaasii keessatti kan argamudha jechuudha. So warreen kun fakkeenya maalidha? Tripleidha jechuudha. Fakkeenyaaf nitrogen gaasii gaafa barreessinu akkamitti barreessina jechuudha. Inni triple bond wanta ta'eef bondii sadii inni ta'a jechuudha. So haala kanaan barreessina jechuudha. Acetylene gaafa barreessinu HC double bond triple bond CH. This is acetylene. So bond ishee kana jechuudha. Triple bond ishee kana jechuudha. Double bond gaafa ta'u akkamina lama jechuudha. Bondiin kun akkasitti lama jiraannaan double bond ta'uu isaa agarsiisa. Tokko qofa taanaan single bondidha jechuudha. So haala kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. The difference between triple covalent bond and
double bond or formations of double bond and triple covalent bond jechuudha. So nooti isaa bifa salphaatiin xiqqaatee akka kitaaba kanarratti osoo hin taane xiqqaatee kan qophaa'e Telegram channel keenya irraa argachuu dandeessu. Redox2 jettanii Telegramiin channel keenya search yoo gootanii achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Nooti isaa bifa salphaatiin hubachuu akka dandeessanitti kan qophaa'e ni jira jechuudha. Exercise 5.6 provide appropriate answers for the following equations. So the first equation is how many different types of covalent bonds have you now? So tokko farata akkuma beeknu single covalent bond jechuudha. Covalent bond. Single covalent bond in akkamitti uumamne formed when what? Formed when two atoms are what? Two atoms share one pair of electrons. Again, example hydrogen gas for the so in hydrogen atom share one pair of electrons with other forming single covalent bond. So structure inside of an amalta hydrogen single bond hydrogen ita so single covalent bond in le fakkeenya saala so inni lamaffaan types of covalent bond keessa inni lamaffaan double covalent bond ida. So double covalent bond in immoo akkamitti uumama jechuudha. Formed when two atoms are what? Two atoms share two pairs of electrons. Two pairs of electrons. So lama gaafa share godhu jechuudha. So example isa fudhannee ilaaluu dandeenya. So for examples of double covalent bond is oxygen. Example oxygen fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So oxygen is two oxygen atoms are share two pairs of electrons to form double covalent bond. So the structures of the oxygen gas is oxygen double bond oxygen ita jechuudha. So structure is bifa kanaan ta'a jechuudha. So the third one is or the last one is triple covalent bond. So triple covalent bond in more can formed when two atoms are what? Two atoms share three pairs of electrons. So zero pair of electron inside malto jechuudha. Share ta'udha jechuudha. So example isaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Examples of triple is nitrogen gas. So nitrogen akkamitti ibsina jechuudha. Sila ibsan ture nitrogen triple bond ta'a jechuudha. So nitrogen hin jiraata gidduu isaa akka kana sadii qabaata jechuudha. So these are the different types of covalent bonds. So the first one is single covalent bond, the second one is double covalent bond, and triple covalent bond. So so the second equation is describes the formations of carbon dioxide, ethylene, and acetylene molecules using atomic diagram. So atomic diagram ibsaadha. So atomally maal akka ta'een ilaalla jechuudha. So
formations of carbon dioxide irraa. So carbon dioxide is what formations from one carbon atom share of pair electrons with two oxygen atoms, so resulting of the formations of double covalent bond between the carbon and oxygen atoms. So the structures of carbon dioxide is so structure masaadhaan ibsina jechuudha. Kan inni irraa uumamu maal akka ta'e beekamaadha. Carbon dioxide kan inni uumamu kaarboonii atomii tokko irraa fi oksijiinii kan pair ta'ee fi oksijiinii lama irraati kan uumamu jechuudha. So yeroo kana structure isaa akkamitti ibsama jechuudha. Oxygen double bond carbon double bond oxygen jechuudha. So this is a atomic diagram of carbon dioxide. So and the other one is ethylene. Ethylene in C2H4. So ethylene is formed when two carbon atoms share double bond by sharing two pairs of electrons. So each carbon atoms are what forms single covalent bonds with two hydrogen atoms. So kun immoo akkam jechuudha. Kaarboononni lamman isaanii maal godhu double bondidhaa fi double share godhu jechuudha. Maal two pairs of electron isaanii kana pairs of electron fudhanii share godhu. Yeroo kana single covalent bond tu uumama jechuudha. So yeroo kana structures of ethylene maal ta'a jechuudha. H2C double bond CH2 ta'a jechuudha. Haala kanaan form ta'a jechuudha. So the last one is acetylene H2C2. So acetylene is formed when two carbon atoms are share triple bond by sharing three pairs of electrons. So each carbon atoms are also forming single covalent bonds with one hydrogen atom. So during this time, the ethylene or acetylene is formed in triple covalent bonds. So formula isaa kun immoo haaluma salphaan HC triple bond ta'a jechuudha. Triple bond CH haala kanaani form ta'a jechuudha. So these are the formations of different types of covalent bond. So haala kanaan kan ibsamu ta'a jechuudha. So detailing kitaaba garaagaraa refer gootanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Exerciseota jiran kana deeply akka sirriitti hubatamuuf fakkeenya garaagaraa dabalamee telegiraamii keenya irraa argachuu dandeessu jechuudha.